jaalladhii maaloo waadhumee asan jira jedhii qaatuma lallabna sagalee ol kaasne hafuura kee dhabne dhabamuu kee malee bakka kana jirtaa gonkumaan dhageenne eessuma jirta ree eessatti awwaalamte eessa si geessa ree leenca haati deesse albuuda oromiyaa waliin maqalee fe'amte maal qaba hamtuun si dhufte sun osoo naan qaariise yaa nadhii leencicha gammadaa goota jabarbadaa qabsaawaa oromoo falmaa mirga haqaa dhiira gaafa xiiqi goota lubbuu jibbee lammiisaa filate gootummaan falmatee diina isaa qulate wayyoo sagalee kee lallaba tokkummaa dhiigni kan kee nafu dhangala'ee tasuma way gammachuu onnee dhaadannoolee kee dhageette way booraa garaa dhabamuu kee dhagahee way boohicha ija seenaa kee daawwatte maaloo yaa nadhii koo eessuma jirta ree garaan nu gubate yaa gameessa namaa urjii qabsoo sabaa gootummaaf hoggansi kee akeekaaf kaayoon kee itti fufaa har'as tasumaan daddaaqu lafeedhaan utubdee hin shakkin tasumaa jiraattu ni garte firii qabsoo keetii duutus ni baha gumaan kee hin dhiisu dhaloonni leenca fakkii namaa jabaa akka feerroo kan hin feene roorroo osoo sabaa fiiduu harka diinaa seentee du'aaf jiruun tantee mamii nutti taate yaa nadhii koo akkamiin fayyina madaa kan keessana du'a kee dhageennee obsineen callisnu jiruu kee dhageennee abdiidhaan sin eegnu mee akkam haa taanu tokkoo lamaa miti jaallan qabsoo sabaa urjiin bilisummaa falmattoonni haqaa faajii walabummaa kan roorroo alagaan fudhanne tasumaa warri lubbuu jibbee lammiisaa filate kan hanga har'aatti dhabne achi buute tokkoo lamas taatu mee maqaa kaasuure warra lammiif jedhee lubbuu ofii gurgure jalnadhii gammadaa jireenya ayyaanaa baqqalaa dawaanoo dabbasaa guuyyoo jamaal abdulqaadir gammachuu waariyoo sooressaa toraa lammeessaa boruu darajjee garasuu goottan onneen isaanii hin qabne naasuu eessa jirta ayyaantuun simmaan dachaatiif fariyaa muhammad faan eessatti awwaalaman meet addunyaa yaadataa amiin abduu jamaal haji faqoo amiin ibroo kaasa'uun abtii raggaa moosisaa hirphaa miidhagsaa hojii raggaasaa haftaabuu mooranaa salamoon tolasaa meeti yusuf baatii yaalammaa koo maaloo nuuf barbaadi meeti yusuf baatii yaa doktor abbii ilma abbaa gadaa sanyii warra mootii maaloo nuuf barbaadi yaa abboota keenya yaa hawwoota teenya yaa gootota teenya akkamiin haa ibsu galata keessanii silaasin faarsa nan gahu jechoonni oromummaaf jecha oromiyaaf jecha lafeen keessan cabee dhiigni keessan cuphee lubbuun keessan dabre lubbuu keessan qaalii aarsaa nuuf gootanii lafaan dhurri keessan itti awwaalame dhiigaan sarartanii lafeen ijaartanii dhalootaaf laattanii dhaloonnis fudhate imaanaa keessanii lafti lafee keenya murree hin kenninu irra wareegamna jedhee tokkummaan diinan falmaa jiru kunoo har'allee qabsoon nuuf haarayaa miti kuffisanii kufuunis qabsoo keessa jirti isintu nu barsiise waan jiru hundumaa xurree isin nuuf saayixan hin cufnu tasuma kan lubbuudhaan dabres akka abboota keenyaa ni baafanna gumaa jeneraal Huseen Buneettu alagaa ajjeesee mukatti fannisee dhaloota barsiise koloneel Aliyyii Cirreettu xiyyaara alagaa akka simbiraatti samirraa harcaase dhaloonni har'aa kun sanyii isaaniiti gootummaa oromoo addunyaatu beeka faranjin nuuf raga waan inni jara godhe ni beekti koloneel Abdiisaa Agaa waan na dhageeffattaniif galatoomaa kaa kan barreessee isiniif dhiheesse lataa kaana miti anuma Mudassir Kayuunaa